play. We the fam, that's what they call me. Gara qophii maali isaatti nagaan dhuftanii akkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'a qophii waa'ee maali isaa jedhu irratti kana qabadhe isiniif dhufe. Furmaata rifeensa namarraa luqqa'ee yookiin immoo isa faaxuu jennuu san ta'e yookiin immoo akka maluutti namarraa dhume sababoota garaagaraatiin namarraa dhumeef baasii xiqqoodhaan akkamitti deebisanii biqilchuun akka danda'amu isinitti hima. Asumarraan hanga dhuma qophii kootti na wajjin turaa jechuun barbaada. Viidiyoo kana immoo like, share, subscribe gochuun dagatina. Amma garuma qophii keenyatti wajjin dabarru. Eshi jalqaba irratti rifeensi sababoota garaagaraatiin namarraa dhumuu danda'a. Rifeensa tokko yookiin sababa umriitiin ta'uu danda'a. Yeroo umriin deeme akkasuma rifeensi namarraa dhumaatti deemuu danda'a. Akkasuma immoo jeenetiksiidhaan illee yoo maatiin keenya akkasuma moluu qabaatan namni itti aanu sun illee yookiin immoo maatiin isaanii mucaan isaanii akkasuma irra dhaalatti deema. Kun jeenetiksiidhaan wanta daddarbuudha. Inni biraa immoo sababoota garaagaraatiin yookiin istireesii irra ta'uu danda'a yookiin rifeensi keenya foolikiin rifeensa keenya nyaata gahaa yoo argachuu baate nuutirantii gahaa yoo argachuu baate sababoota garaagaraatiin nurraa dhumuu danda'a jechuudha. Har'a furmaata isaa baasii xiqqaadhaan qabadhee dhufeera. Innillee wanta ofiif itti fayyadamee argeedha. Wanta bu'aa irratti argadheera. Rifeensi koo akkuma amma argitan margeera, kuni guutuun isaa margeera. Asirraan kuni guutumaan guutuutti margeera jechuun ni danda'ama. Duraan kanan ture footoo irratti akkuma argitan kana fakkaata. Oiliin ani fayyadamellee hair regrowth oilidha. Osuman sarchi godhuu haala rifeensa ittiin guddifatan oilicha argadhee Amazon irraa orderii godhee itti fayyadamuu danda'ee yeroo turtii dheeraa booda guutumaan guututti rifeensa koo deebiseera. Akka hair transplantii namoonni garaagaraa fayyadaman inni baasii guddaadhaaf illee nama saaxila. Asuma immoo baasuma xiqqoodhaan amma takkittiin kana namni itti fayyadame kun tokkichi isaa hanga doolaara birrii doolaara 7 fi saantima 88tiin argachuu dandeessu Amazon irratti. Hanga 4-3 illee ta'ee dhufuu danda'a. Akkasuma baasii isaatillee jechuudha tokkichi isaa doolaara 1.7 fi saantima 88 Amazon irraa haaluma salphaan argachuu dandeessu. Akkasuma immoo Walmart illee yoo deemtan argachuu dandeessu fi wantuma itti fayyadamtan eBay fi kan kana fakkaatan illee fayyadamuu dandeessu. Garuu baay'ee effective kana itti ta'ee argadheera. Oiliin kun baay'ee kan na fayyadeedha. Tootaalii rifeensa kiyya deebiseera jechuudha. Faayidaan oilii kana nyaata rifeensa keenyaaf barbaachisan dhiyeessaa jechuudha. Foolikilii rifeensa keenyatiif nyaata inni barbaachisu dhiyeessaa fi akkasuma naannoo foolikuloota rifeensa keenyatiif haala mijeessa kan dorman ta'ee sun ture akka inni stimuleet ta'ee toon akka ulaan foolikilii heerii keenya sun akka hin cufamne godhee haala mijeessa fi jechuudha. Akkuma madaabaraan lafa gabbisuusan kunillee akkasuma rifeensa keenya foolikilii isaa haala mijeessa fi jechuudha.
Gara biraatiin immoo rifeensi keenya kunillee akka furdatee baay'ee gurraacha ullee ni godha. Akkuma argitan kun yaama baay'ee furdaadha. Akkasuma baay'ee kan duraarra sirmaayyuu guuteera jechuudha. Kan haphatallee yoo ta'e kan irraa dhumellee yoo ta'e akkasuma deebi'eetoon hin biqilchaa garuu sirriitti yoo hubame yeroo fudhata jechuudha. Kanaaf baay'ee siif fayyada jedhee waanan hawwee fi yookiin yaadefani yookiin immoo yoo isinillee mudachuu baate waan akkasii hiriyoota keessanuu mudatee jiraate sheer gochuufii dandeessu. Akkasuma wantoonni adda addaa wantoota haaraa ta'an wantoota barsiisoo ta'an immoo yeroo isiniif gadhiisu akka isin bira ga'uuf akkasuma sheer sabiskiraayib laayik gochuun dagatina. Kana fakkaataa har'a wanta dheeraallee qabadheetu hin dhufne garuu wanta gabaabaa ta'ee wanta baasii guddaa irraa nama oolchu isiniif qabadhee dhufeera. Akkasuma immoo hin beekama yeroo ammaa kana namoonni adda addaa kan akka yooni maanya rifeensa hin qabu ture tiraansplaantidhaan kan inni garuu asirraa Ameerikaarraa gara Turkii deemeti. Tokkoffaa baasiin tiraanspoortitu baasii isa biraati. Inni biraa immoo achi dhaqxeetiyyuu hoteela qabachuun akkasuma immoo rifeensuma sanuyyuu rifeensa kee biraatti iddoo biraarraa buqqisanii si dhaaban jechuudha. Innumtuyyuu invaasiif yookiin immoo bakka qaama kee uranii si dhaabanii waan ta'eef kun immoo haluma salphaadhaan jechuudha. Jalqaba kanarratti yaalii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waanuma xiqqoo irraa ka'uun jechuudha. Ani itti milkaa'eera. Isinillee akka itti milkooftan abdiin qaba. Kanuma hanga dhuma qophii kootti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Itti milkooftanii baay'ee galatooma. That's what they call me. I promise that you'll never be lonely.